Ashamar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtutti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka har'a viidiyoo takka qabadheen kara keessan dhufeetoo jira viidiyoo tana diraa keessan laayik sheer gochuu hin dagatinaa warroonni chaayinaa keenya faaraa watatanuu raattan sabskraayibii godhummaatii keenya taa egaa ka gamanumaan ani lukkuun jeeqaa jira asuma sagalee lukkuullee dhaggeeffachaa warroonni dagattan isiniin jechuun jaaladha oddoo keessa akka lukkuu qabu tanaan durallee viidiyoo isaa waggaa darbee hojjechaa tan ture jechuudha mana saallee kaanillee amma isaa miti mata dureen kiyyaa garuu sagalee waan dhageessaniifidha please viidiyoo kana sheer godhaa ijoollee biraan naagaha warroota na jalaa baddaniitu iyyuu jira jechuudha meeshaalee na biraa qabdan baazawee meeshaalee kana ijoolleen lama keessattuu iyyuu dhabee jira jechuudha masmarri keessanillee na didee dhuftaniitillee akkamillee naan jettaniin jirtanii birriina biraa qabdanii meeshaadhaaf qabdii kennattanii too jirtanii teebilii tokko bichaan qabadhee too dhufee chaayinaa la gubbaarra jira meeshaaleen keessan hunduuyyuu jechuudha garuu guutumaan guututti qabadheen dhufne abbaan meeshaa ofii ni beeka ejaa ta'ee fide jechuudha kanaafuu teebilii bichaan qabadhee too dhufe keessattuuyyuu kan teebilii kara harka bitaatitti jiru waggaa tokko darbee jira waggaa tokko fi kara ji'a sadiiti jechuudha meeshaan erga qabdii kennattee ani meeshaan maataa miti waggaa lama waggaa sadii illee haa ta'u akkuma tanaan dura dubbachaa ture san jechuudha yani ayyaantu asallaati kaa please like naa godhaa sheer godhaa ijoollee biraan naa hagaha akka ijoollee qaqqabu tariitii bilbila qayyarachuu danda'an ta'a tariitii mooyyuu bilbilti kiyyaayyuu jalaa badee chaayinaalumtu jalaa baduu danda'a garuu yoo sheer gootan oduma deemanuu ijoolleen kun argachuu danda'u. Haala hojiitillee itti jijjiiramuu danda'a. Kanaafuyyuu wal biraan ga'uuf laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Keessanillee sheer walii godhaa. Warroonni ilaaltan bira hin darbinaa isiniin jechuun jaaladha. Asuma waa'ee hojii harkaatillee waanan dubbadhu waanan qabu baay'izawwee kun yeroo darbe hojjetamedha. Garuu waanan dubbadhuun qaba asirraa illee jechuudha. Dursaa inni guddaan yaadallee kan natti ta'ee ijoollee kana lamaanidha jechuudha. Ijoolleen baay'een meeshaa kan ture na biraa qabdan ni jirtu garuu nagaa naan jettanii turtanillee ooltanillee bultanillee baatii hedduudhaan booda ni jirra waan akkanaatirraa yookaan manatu nun xumuramini mana keenya xumurannee galfannaa jettan nama laphee nama ciibsa wanta akkasii sun namatti tola nama gammachiisa kanaafuyyuu ijoolleen immoo homaa odoo hin dubbatin callistanii too baddanidha kan nama yaaddessu jechuudha. Egaa ka bilbila kiyya ammumarraa hin dubbadha warroonni haarawaa dhuftan baay'een ni jirtu waan ta'eefi tariitii wal baruu dandeessu wal beekuu dandeessu akkuma carraa mooduma haasoftanu guruubiiwwan adda addaatillee nama san argachuu dandeessu amma ani baay'inaan bilbilillee jalaa baduu ni danda'a mastaawashaanillee baduu ni danda'a wanti baay'ee wanti qabatanii deeman baduu ni danda'a yookaan immoo ijoollee alaallee hojjettellee ta'uu ni danda'a hin beekamu. Kanaafuyyuu please bilbila kiyya ammumarraa hin dubbadha duwwaa 9458267 45 please safe godhaa na dubbisa. Ani abaluu ijoolleen kun wanni teebilii lamaan qabadhee too dhufe meeshaalee guutumaan guututti meeshaalee mukaa kan manaa nama lamaa guutuu kan qaban chaayinaala gubbaarra jira jala seentanii too laaluu hin dandeessan taambileelii gubbaarra eessa teebiliin kun jira guutuu isaa seentanii too laaluu dandeessu jechuudha hagam akka ture kan waggaa darbeetu jira kan kara ji'a 7 ji'a 8 ta'eetu iyyuu jira jechuudha ani ammas irra deebi'een dubbadha ani meeshaan maataa miti akkuma tanaan dura isin jedhe teechifachuu dandeessu garuu maaliif na jalaa baddu kan na biraa qabdan qabeenyadha nirbataadha kan na biraa qabdanii garuu immoo yoo isin baddan na yaaddessa maaliif amaanadha ijaa ta'eefuyyuu isin jechuun jaaladha kanaafuyyuu please like share gochuun dagatina warroonni immoo meeshaalee na biraa qabdan ni jirtu kan baye ni jira kan immoo ganaa hojjetamaa jiru sin jira viidiyoo tokkoon isin biraan nangaa keessattuu ijoolleen majaliisaa deebisiitii immoo carqiiwwan hojjisiifattanitu jira kanaafuyyuu isallee hunduma isaayyuu tartiibaan gatii isaa wajjiniin isriifan baasaa obsaan na eeggadhaa chaayinaala kana sabskraayibii godha akka yeroo baay'ee gizee wanni akkanaa kun isiniif darbu akkasin bira ga'u isiniin jechuun jaaladha akkasumas yaadas qabaattan qeeqas qabaattan wanta qabdan hunda isin keessummeessuu nan danda'a saanduqa komentii jalatti naa barreessaa yeroo kamuu banaadha asumaan immoo waa'ee hojii harkaa kana waanan qabadhee too dhufeef hin qaba sababbiin isaa kana odoon dubbadhu ijoolleen na jalaa badde ka cimseen inni mata duree kootidha ijoolleen na jalaa badde garuu yaa ta'u malee ijoolleen hojii harkaati jettanii keessan dhuftanii too nama tokko bichaadhaaf osoo hin ta'in hundumaafuu
akka barumsaatti isiniif ta'a jedheetidha jechuudha kanan dubbachaa too jiru. Dhuftanii hojii kee dursaa hojjedhuutii keetiin hojjedhuu ka'iitii achiin boodatti immooyyuu nuti hifudhannaa warri jettanii jirtanii baay'izawwee ayyaantuun ofiifii miti kan hojii harkaa kan hojjetu tanaan duraayyuu ani waggoota lamaan darbee dubbadhee kan ture jechuudha waa'ee hojii harkaa. Hojiin harkaa odoo baranii baay'ee gaariidha. Anuyyuu osoon baree baay'ee nan jaaladha. Yeroo kana keessattuu namni hojii dhabee hojii namaaf uumaa biyya keessatti amma isin tokko dhuftanii too miidiyaa irraan hojjisiifattan kana laalina biyyatti namni warra hojii harkaas ta'u harki isaa lafan taa'u baay'ee murteessaadha hojiin harkaa jedheen waa'ee akka nama hojii uumaa tokkotitti waa'ee hojii harkaa dubbadheen ture jechuudha. Egaa ka'anii dandeettiin qabu baay'izawwee waa'ee isaa guutumaan guututti tanaan durallee dubbadheen jiru odoon dandeettii qabaadhee innu hojii piroojeektii tokkodha. Xiqsiiwwan adda addaa yeroo kana keessa namoonni sirriitti fayyadamu biyya keessa miidiyaa irratti ilaalinaa namoota miidiyaa irratti hojjetu xiqqaadha namni miidiyaa irraa hojjisiifatu xiqqaadha. Lafatti garuu namni guyyaadhaaf fedhii hojii waa hojjisiifachuu waa uummachuu sirriitti qaba. Kan lafaatitu irra caala isiniin jechuuf walumaa galatti jechuudha namni waan qabutti waan jirutti gammadee jiraachuudhaaf murtoo irra jira natti fakkaata yeroo tokko ilaalee hin jedhu. Kanaafuyyuu warroonni hojjedhuu nu argisiisii jettanii ani waan hojjetamee baay'ee qofan argisiisa waa'ee hojii harkaa jechuudha. Waa'ee hojii harkaa ammalleen irraan deebi'eetu isinitti himaa ijoolleen waan kanaan of qabdanii too nuuf hojjedhu ka'iitii nutti argisiisii diizaayinii kee nutti argisiisii naan jettan ani ofii kiyyaa harka kiyyaan hojjechaa hin jiru daanteelii yookaan hojii harkaa jechuudha. Kanan hojii koo isinitti argisiisu. Diizaayinii feetan bakka feetanii fiduu dandeessu akkuma ijoollee kaawwanii amma ijoolleen feesbuuk irraa warra fidee jira tiktookii irraa warra fidee jira warri meeshaan haga ammaa galee baay'inaan tiktookii irraa fidan. Tiktookii immoo ijoolleota biraatiidha warri hojjetu jechuudha. Isarraa buufatanii too ijoollee fiddee hojjetamee fi kan galeef baay'ee jira. Ammas hojjetamee kan na bira taa'u meeshaa keessa taa'ee too kan jiru baay'eetu jira. Inni suni hojii harka kootii itti argisiisetii miti ofiif filatanii kan akkanaa nu hojjisiisinaan jedhanii hojjisiiseef jechuudha. Kana waan beeknellee beekuu qabduu isiniin jechuufanii warroonni akkasii deddeebitanii sagalee qabdanii akkam goonaree odoo nu hojjette shaggaadha hojjisiiste hojii kee odoo nu argisiiste shaggaadha ani jalqabee hojiin koo kanaa jedhee argisiisne ani. Baay'izawwee jechuudha. Ani meeshaa bituu irratti eeyyee meeshaan akkana haarafti ni jira bitadhaa jedhee beeksisuu nan danda'a. Meeshaalee mukaa waliinan hojjechaa jira waan ta'eef beeksisuu nan danda'a. Yoon kana jedhu waa'ee hojii harkaa waliin hojjechaa hin jiru jechuu kootii miti na hubadhaa. Garuu hojiin kuni ogummaa kootii miti. Warroota ogummaa qabantu hojjechaa jira. Isa san immoo diizaayinii feetanii yoo ergattan anitti isin ilaalleen isin hojjisiisa. Malee ofii kootii daanteelota fidee ani uume kanaa koottaa bitadhaa jedhu hin qabu. Isiniin jechuufan jechuudha ijoollee baay'eedha ijoolleen akkasitti gaafachaa jirtan ijaa ta'ee fi ifa isinii taa'ee abdii qaba. Ammallee ijoolleen meeshaa na biraa qabdan yeroo feetan dhuftanii na dubbisuu dandeessu sa'a 24 waasaappiin kiyya iimoon kiyya banaadha. Warroonni immoo iimoos waasaappiis hin fayyadamnu teelegiraama fayyadamna jettanoo jiraattan ta'ee teelegiraama bilbila biraan fayyadamaa jira ijaa ta'ee fi natti muu dandeessu koomentii jalatti jechuudha. Ani teelegiraama bilbiluma kanaan isinii baneen isin quunnamuu nan danda'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu sa'aatii kamittuu na argachuu dandeessa yeroo kamuu nama nan keessummeessu. Namoonni kara koo dhufee tokko ayyaantu nun keessummeessine hoo jedhellee jiraate ta'ee komii isaa koomentii jalatti naa teechisuu ni danda'a. Haga danda'ameen namoota keessummeessatan jira. Haga danda'ameen yoon kana jedhu ani of guddisuu kootii miti haga danda'ameen nama keessummeessatan jira jedheen yaada. Kanaafuyyuu warroonni keessattuu piliis meeshaa qabdan cimseen isinitti himadha. Biyaansi ji'a tokko ji'a lamatti nagaa jedha nan jira jedha. Meeshaan kiyya akkami jedha gaafadha. Warroonni isiniifillee bahee amma baay'izawwee ijoolleen meeshaan bahee fi teechifatantu iyyuu jira. Maaliif manni kun dhumanne jedhanii too jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu. Hin dhaggeeffatan as jala ni jiru ejaa ta'eef jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu. Hojjetamee taa'uu ni danda'ama. Istoorii keessa taa'uu ni danda'ama. Odoon hojjetamin tursiifamuu ni danda'ama. Garuu guutumaan guututti odoo nagaa hin jedhin meeshaa qofa qarshii qofa qabdii kennitanii waggaa achiin baddan na yaaddessa. Anaaf shaggaa hin ta'u. Isiniifis shaggaa hin ta'u. Kanaafuyyuu koottaa na dubbisa. Waasaappiin kiyya banaa. Iimoon koo banaa. Isiniin jechuun jaaladha. Kanammoo ijoolleen kun kan na argatan tarii jaalataniitii miti ijoolleen kun jedhee yaada. Sababbiin isaa tarii bilbila jalaa bade. Tarii bilbila kooti jalaa bade. Tarii hookan isaan iyyuu bilbila dhaban ta'a. Kanaaf